Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa yookaan hypertension isa jedhamu wal faana kan ilaallu ta'a. Dhiibbaa dhiigaa jechuun maal jechuudha isa jedhuuf dhiibbaan dhiigaa qixa sirrii ta'ee ol kan ujummoolee dhiiga qaama keenya keessa rabsan yookaan arteerii jedhaman keessatti sababii kottoonfatinsa yookaan systolic isa jedhamuu fi diriirfatinsa yookaan diastolic isa jedhamu maashaan onnee dhiiga rabsuuf taasiftuun kan uumamudha. Innis kottoonfatinsii fi diriirfatinsi maashaalee onnee kun dhiibbaa ujummoolee dhiiga rabsituu keessatti geggeeffamuun noormaalii yookaan sirrii yommuu ta'u, qixa sirriitiin ol yommuu ta'e ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qixa sirriitiin olii yookaan hypertension jechuu dandeenya jechuudha. Egaa dhiibbaan ujummoo dhiigaa keessatti uumamuu fi qixa sirriitiin ol jedhamu kunis irra guddaa yookaan wal qixa 140 irra 90 mm of mercury yommuu ta'udha jechuudha. Ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kanas maaltu namatti fida isa jedhuu fi parsantii 90 hamma 95 kan ta'u sababiin uumamuu dhiibbaa dhiigaa hin beekamu yookaan essential hypertension jedhamee yommuu beekamu, parsantii 5 kan ta'u immoo dhibee fayyaa qaama keessaan kan wal qabatee wajjiniin kan dhufu yommuu ta'u, innis fakkeenyaaf sababii dhukkuba kalee, dhukkuba ujummoolee dhiigaa, xannachoota ujummoo maleeyyii yookaan endocrine gland irraa fi qorichoota tokko tokko irraa namatti dhufuu ni danda'a jechuudha. Qoqqoodaminsa sadarkaa ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa yoo ilaallu, ujummooleen dhiiga gara guutummaa qaama keenyaatti rabsan keessatti dhiibbaan uumamuun yookaan dhiibbaan dhiigaa jiraachuun barbaachisaa yommuu ta'u, yommuu qixa sirrii isaa irra darbe garuu yookaan yommuu qixa sirrii yoo noormaal jedhamuun ol ta'e garuu rakkoo fayyaa guddaa yookaan balaafamaa ta'e nutti fiduu ni danda'a. Haaluma kanaan dhiibbaan ujummoo dhiigaa kan keessatti uumamu qoqqoodnee yommuu ilaallu qixa sirriidha yookaan noormaalidha jechuu kan dandeenyu yogguu dhiibbaan dhiigaa sababii kottoonfatinsa maashaa onneetiin yookaan systolic blood pressure isa jedhamuun uumamu 100 hamma 120 yommuu ta'uu fi dhiibbaan dhiigaa sababii diriirfatinsa yookaan immoo diastolic blood pressureetiin uumamu 60 hamma 80 gidduu yommuu ta'e normal yookaan qixa sirriirra jira jechuu dandeenya. Haa ta'u malee qixa sirrii kana keessaa yeroo ol bu'ee yookaan gad bu'ee argamu dhiibbaan dhiigaa kun rakkoo fayyaa namatti fiduu danda'a. Egaa isaanis yeroo qixa sirrii yookaan noormaalii kana keessaa ol ba'u yookaan ol ka'iinsi dhiibbaa dhiigaa dabalu qoqqoodaminsa adda addaatiin qoqqoodamanii yaalli barbaachisaa fi of eeggannooleen barbaachisaa ni taasifamu. Fakkeenyaaf haala qoqqoodaminsa isaanii yommuu ilaallu, qoodaminsi ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kunis dhiibbaa dhiigaa haalduree ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa yookaan pre-hypertensive inni jedhamu yeroo ol ka'iinsi dhiibbaa dhiigaa sababii kottoonfatinsa onneetiin uumamu 120 hanga 139 fi ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa sababii diriirfatinsa maashaa onneetiin uumamu yookaan diastolic blood pressure inni jedhamu 80 hamma 89 yommuu ta'udha. Ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa sadarkaa tokkoffaa kan jedhamu immoo yeroo ol ka'iinsi dhiibbaa dhiigaa sababii kottoonfatinsa maashaa onneetiin yookaan immoo systolic blood pressurein 140 hamma 159tti yookaan ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa sababii diriirfatinsa maashaa onneetiin uumamu 90 hamma 99 mm of mercury ta'u, inni kun ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa sadarkaa tokkoffaa jedhama. Innichi itti aanu ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa sadarkaa lammaffaa yookaan yeroo ol ka'iinsi dhiibbaa dhiigaa sababii kottoonfatinsa maashaa onneetiin yookaan systolic blood pressurein 160 fi isaa ol ta'uu fi ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa sababii diriirfatinsa maashaa onneetiin uumamu 100 fi isaa ol mm of mercury ta'u, inni kun ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa sadarkaa lammaffaa kan jedhamuu fi yaala kan barbaachisudha yookaan itti dhiyeenyaan hordoffiin taasifamee qoricha sadarkaatti jalqaban ta'uu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa balaafamaa yookaan severe hypertension inni jedhamu yeroo ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa sababii kottoonfatinsa maashaa onnee yookaan systolic blood pressure inni jedhamu 180 fi isaa ol ta'uu fi
ol ka'iinsi dhiibbaa dhiigaa sababii diriirfatinsa maashaa onneetiin uumamu irra guddaa yookaan walqixa 110 milimeetira merkurii yommuu ta'u inni kun hatattamaan yaala kan barbaachisudha jechuudha. Wantoonni ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaatiif nama saaxilan maal fa'i yookaan risk factors warri jedhaman maal fa'isa jedhuuf dhugaatii alkoolii amaleeffachuu fi akka malee baay'isanii dhuguu, tamboo yookaan sigaaraa aarsuu yookaan xuuxuu, ulfaatinni qaamaa guddaa ta'e qabaachuu, dhibee dadhabbii onnee qabaachuu yookaan heart failure jedhamu jechuudha. Qabaachuu, dhukkuboota ujummoolee marsaa dhiigaa qabaachuu, dhibee kalee qabaachuu, dhibee sukkaaraa qabaachuu, coomni qaama keessa yookaan kolesterooliin qaama keessa baay'achuu, ulfa qabaachuu yookaan kanaan dura yeroo ulfa turanitti ol ka'iinsi dhiibbaa dhiigaa jiraachuun sababii tokkodha. Maatii keessaa namni dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabu jiraachuu inni kunis wantoota nama saaxilanidha jechuudha. Mallattooleen dhukkuba ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa mul'isu maal fa'isa jedhuu fi dhukkubni ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa mallattoo dhukkubbii cimaa fi yaaddessaa ta'e waan hin mul'ifneef nama dagachiisee miidhaa fayyaa balaafamaa ta'e nutti fiduu danda'a. Kanaafis yeroo baay'ee dhibeen ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kun riphee ajjeesaa yookaan saayilent kiiler jedhamee beekama. Egaa mallattoon yeroo baay'ee mul'atu yoo jiraate mata dhukkubbii salphaa ta'e, duuba mormaa nama qabu, ija dura dimimmisaa'uu yookaan immoo arguu dadhabuu, of wallaalchisuu fi qaama dadhabsiisuu fa'aa ta'uu ni danda'a. Yaala yookaan gargaarsa nama dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabuuf taasifamuu qabu maal fa'aadha jedhamuuf tokko haala nyaataaf jireenyaa keenyaa sirreessuu jechuunis haala nyaataa ilaalchisee fakkeenyaaf soogidda nyaata keenya keessaa baay'isnee xiqqeessuu, nyaata kuduraalee fi fuduraalee guyyaa guyyaan argachuu danda'u, nyaata faatii fi kolesteroolii yookaan cooma baay'ee of keessaa qabu jechuunis nyaata cooma foonii fi kan kana fakkaatan of keessaa qabu nyaachuu dhiisuu, nyaata bullaa'oo fi dheedhota yookaan whole grains warra jedhaman nyaachuu, sochii qaamaa gochuu yoo xiqqaate guyyaatti daqiiqaa 30 fi yookiin torbeetti guyyaa 5 sochii qaamaa yookaan sochii xiqqaa ta'e gochuu fi kan kana fakkaatan, ulfaatina qaamaa hir'isuu, alkoolii dhuguu dhiisuu yookaan immoo baay'isanii dhuguurraa of qusachuu, tamboo xuuxuu dhiisuu, akkasumas qoricha ogeessa fayyaan kenname fudhachuu addaan kutuu dhiisuu, gorsaa fi hordoffii ogeessi fayyaa nuuf kenne saatiisaaf yeroo isaa eeganii hojiirratti jijjiiruu, miirri sirrii hin taane jechuunis mata bowwuu, qaanqeen ija dura faca'uu, ija dura dimimmisaa'uu fi kan kana fakkaatan of wallaalchisuunii fi wantoonni kana fakkaatan yeroo jiraatan hatattamaan gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa dhukkubni ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa mallattoolee baay'ee cimaaf ulfaataa ta'e waan hin qabneef saayilent kiiler yookaan immoo riphee kan nama miidhu yookaan gaaga'u waan ta'eef eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo yerootti of ilaalchisuunii fi of hordofsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate garuu rakkoolee fayyaa walxaxoo ta'an kan biraallee fiduu ni danda'a. Egaan rakkoo fayyaa walxaxaa dhibeen ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa fiduu danda'u maal fa'aadha yoo jenne dhukkuba onnee yookaan dhukkuba dadhabbii onnee yookaan heart failure jedhamu, ischemic heart disease jedhamu, dhukkuba sammuu keessatti dhiiguu yookaan stroke jedhamu, dhukkuba kalee, dhukkuba ujummoolee dhiigaa fi kan kana fakkaatan namatti fiduu waan danda'uuf dhibeen fayyaa kan biraallee yeroo jiraate itti hammeessuu ni danda'a waan ta'eef rakkoolee walxaxaa fayyaa kanaa kan dhufneef dursinee of ilaalchisuudhaan dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaatiin dhufurraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maloota ittisa dhukkuba ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa yoo ilaallu wantoota nama saaxilan yookaan risk factors jedhamanii armaan duratti eeraman sana hundumaarraa of eeggachuu jechuunis nyaata soogidda itti baay'aterraa of qusachuu, nyaata coomaa fi sukkaara of keessaa baay'inaan qaburraa of eeguu yookaan nyaachuu dhiisuu, dhugaatii alkoolii baay'inaan dhuguu dhiisuu, sigaaraa xuuxuu dhiisuu, ulfaatina qaama keenyaa to'achuu, muddama yookaan stress isa jedhamu sababii hojiitiin sababii jireenyaatii fi kan kana fakkaatuun dhufuu danda'an xiqqeessuu, dhibee fayyaa ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaaf nama saaxila waan ta'eef isaan kanarraa eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Qoricha ogeessi fayyaa hanga isaas ta'e baay'ina isaa nu ajajee fi nuuf
kenne osoo hin dabarsin otoo yeroo isaa hin dabarsin hanga isaa hin xiqqeessin akkasumas utuu addaan hin kutin fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhibee fayyaa ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaatiif nama saaxila jennee armaan duratti eerre jechuunis fakkeenyaaf dhukkuboota onnee, dhukkuba ujummoolee dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa, kalee fi kan kana fakkaatan namni qabu yeroo yerootti ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa isaa safarsiifachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan immoo dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa namatti dhufu to'achuu fi yerootti hordofamanii adda baafatanii yaalamuudhaaf hordoffii ulfaa taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Egaan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa sagantaan keenya waa'ee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kana fakkaata. Gaaffii yaada dabalataa fi irratti akkasiniif ibsamuuf barbaaddan komentii nu godhaa. Like, subscribe gochuudhaan hubannoo fayyaa keessan cimsadhaa. Hedduu galatoomaa.